Kunoo gawaannan afaan kootiin dubbadhu jala kanarraa viidiyoo irraa barreessaa deemaa jiran duukaa jechuudha. Kun akkamitti hojjetama kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Viidiyoo kana daqiiqaa 7 yoo daawwattan bartanii baatu jechuudha. Kanaafuu kaapshinii fi tekstiin akkamitti viidiyoo keenya irratti hojjetama kan jedhu gabaabumatti isin agarsiisa jechuudha. Kun immoo tekstii irraan jalqaba. Tekstii keenya akkamitti galchinaa akkasumas kaapshinii akkamitti hojjennaa jechuun immoo kan na duukaa barreeffamaan deemu kana akkamitti hojjenna kan jedhuun salphumatti isin agarsiisa jechuudha. Har'a waan gaarii waan bartaniif na duukaa hojjedhaa isin jedha. Egaa kaapkatii moobaayiliidhaan fayyadamaa jirra waan ta'eef moobaayilii keessan irraa qabdu jedhee nama warri hin qabne viidiyoon kan Android jedhee jira waan ta'eef akkamitti akka caannattanii yookaan immoo gara Play Store keessan hidhattanii akkuma sooftiweerii kamiyyuu caanuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu kutaan tokkoffaa kutaa lammaffaan haga kutaa 3 4 5tti darbeera natti fakkaata kanaan dura. I think yoon dogoggoruu baadhee kun kutaa 6ffaa natti fakkaata. Kanaafuu viidiyoo editingii waliin barachaa jirra. Ana daamuun ture nagaan dagannee nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtanitti isiniin jedha. Gara hojiitti waan hin ariifadhuuf kottaa hojii hojjenna jechuudha. Moobaayilii keessan baradhaati, kaapshinii baradhaa, tekstis akkasuma baradhaa isiniin jedha. Go to work. Egaa akkuma isiniin jedhe bilbila keenya fayyadamna. Bilbila keenya fayyadamnee kaapkatii gaafa bannu haala kanaan fuula akkasii arganna jechuudha. Fuulli kuni viidiyoo fi footoo filannee galchinee edit kan irratti goonu jechuudha. Add new jettu viidiyoo tokko filattanii faayila keessan keessa akka kanatti hin galchitu jechuudha. Kanaaf booda viidiyoon keessan kun marsaa jalqabaa edit ta'eera jedhee namana edit gootanii itti haa jennu. Kanaaf booda edit kan ta'e viidiyoo keessan irratti amma tekstiidhaa fi kaapshinii galchitu jechuudha. Jalqaba mee tekstii galchinee waliin ilaallu. Sagaleen kun garuu akkasiin hin jenneef nan hir'isa gara 20 yookaan 25tti hir'isee isin agarsiisa jechuudha. Kunoo sagaleen isin jeeku. So bakka kanatti laakunoo bakka kanatti viidiyoo editing jedha. Iddoo kanattan tekstii viidiyoo editing jettu galchuu barbaada. Sekendii kanarraa kaasee viidiyoo editingiin akka dhufuun barbaada waan ta'eef iddoo kanatti dhaabdanii viidiyoo keessan gara gadii kanarraa eessa dhattu viidiyoo keessan irra haayilaayiti kaastaniiti jalarraa tuulota edit, audoo, text kan jedhuun argattu. Dhattanii tekstii keessan irratti kilik gootu. Kanaa booda add text kan jedhu jira. Add text dhuftaniiti iddoon itti barreessitan akka kanaan isinii hayyamamuusaa booksii tokko viidiyoo keessan irra dhufee kaayeeti enter text kan jedhu isin agarsiisa jechuudha. Ishee sosochoostanii ilaaluu dandeessu akka kanaan jechuudha. Garuu gaddeebitanii iddoo ilaakunolaa enter text bakka jettu kana kilik gochuudhaan waan barreessuu barbaaddan barreessitu. Amma tekstiin isin agarsiisaa jira waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo hojjettanii enter gochuudhaan toora lama akka ta'u yoo barbaaddan jechuudha. Editing jettuun isin waan barbaaddan barreessuuf viidiyoo keessan irratti isin barsiisuuf waan ta'eef waa'ee viidiyoo editing waan haasa'uuf viidiyoon kun jechuudha. Kanaafuu akkanatti eegan barreessee booda as keessa tempileetota hedduu jira. Tempileetota kana keessa kanuma kaapkatiin ofiisaatiin nu kennu jechuudha. Dhannee tempileetii tokko filachuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaaddan immoo effektii mataa keessanii ofii keessanii irratti apply gochuu dandeessu. Ani isa kana filadheera. Kana viidiyoo gara biraa irratti illee isin barsiiseera waan ta'eef ariitiidhaan hojjedhee bira darba. Kaayyoon keenya irra kaapshinii hojjechuu waan ta'eef jechuudha. Akka itti ishee kana qabdaniiti fiixee ishee kana qabuudhaan saayizii isaa guddisuus xiqqeessuus dandeessu. Kanaa booda bakka viidiyoo editing kan jettu kun bakka isheen taa'uu maltu iddoo ishee sirreessitaniiti dhaxxanii kaawwattu jechuudha. Viidiyoo keessan irra bakka inni yoo taa'ee mul'ate hin bareeda. Viidiyoo keessan irraa appearance isaan bareeda yoo jettan jechuudha. Kun olaa tempileetii gaariidha. Akka kanaan galee ba'a. Yoo barbaaddan garuu tempileetiin kun nan barbaachisu hin bareedu yoo jettan jijjiiruu dandeessu. Iddoo kana irratti double click gootan fiddan jechuudha. Waan feetanii foontii ofii keessanii filattanii istaayilii ofii keessanii filattanii as keessa istaayilota hedduutu jiru. Kaalarii baay'eetu jiru. Istaayilota kana keessaa tokko filattanii barreessuu dandeessu. Effektii mataa keessanii illee irratti apply gochuu dandeessu jechuudha. Effektii jala dhufuudhaani. Effektii jala baay'ee trend, classical, new, hits, food, text minaamin jedhee effektoota hedduu kana keessa jira baay'ee. Filattanii yoo fixan baay'ee effektii kaapkatiin kanaafan jaalladhaani. Effektii kana keessaa kan feetan filattanii apply gootanii kaa'uu dandeessu. An garuu tempileetii ishee kennamte kana jaalladheera waan ta'eef biraan darbaa. Kanaa booda haala kanaan barreeffama isinii galcheera jechuudha. Egaa tekstiin kana fakkaata walumaa gala.
Kana irratti xiyyeeffadhu har'a kaapshiniidha wanta ta'eef gara kaapshiniitti adeemnu. Kanaafuu viidiyoo keessan haayilaaytii irraa kaastu tekstii haayilaaytii bakka fakkeenyaaf kunoo amma tekstii irraa haayilaayitiin jira wanta ta'eef haayilaayitii keessan irraa kaastanii al tokko bakkeetti kilik gootanii ishee gara gadii kanarraa baakii gootu jechuudha. Edit audio text kan jedhu isinii dhufa. Tekstii kana indagana kilik gootu. Kanaa booda adda tekstii taane caption kan jedhu jira. Ishee kana caption kana kilik gootu jechuudha. Caption kana akkuma kilik gootaniiti kunoo gararraa irratti maal jedheera generate from video akkasumas spoken language jedheera generate from video kana yoo latanii kilik gootanii from voice over and from video filannoo jedhu argattu. Voice over jechuun sagalee nuyi kana lammata irra galchine yoo jiraate isa jechuudha. Sagalee dabalataa jechuudha viidiyoo keenya irra. Garuu nuyi viidiyoo marraajjiin walitti hidhameera sagaleen keenya waan ta'eef isa viidiyoo jedhu kana filannee dan jenna. Gara gadiitti immoo spoken language jedha. Spoken language kana keessa yoo galtan ilaaltanii filannoo baay'eetu jira. Afaanota addunyaa kana baay'ee jira. Afaan viidiyoon keessan amma haasaa jiru jechuudha. Nuyi garuu afaan keenya afaan Oromoo waanta ta'eef kompiitarri as keessa kaapkatii kana keessatti adda hin taane waanta ta'eef afaan Oromoo maal jenna auto detect kan jedhu kanarra keenya ofiisaan akka inni filatu jechuudha. Afaan nuyi haasaa jirru ofiisaan auto detect akka nu godhu filanneet generate jennaani. Kanaa booda template midhaamini kana booddee hojjennaa generate gaafa jalqabnu haala kanaan generate nu godhaa jechuudha captionii. Haga percentii dhibbaan manni fixutti ni hedduu ariitiidhaan isin fixa. Haala kanaan generate godhee fixeera jechuudha. Kana argitanii viidiyoo kukkutee barreeffama kukkutee akka kanaan gaggalcheera captionii jechuudha. Kunoo viidiyoo keessan jala barreeffama galcheera jechuudha. Guutummaa viidiyoo keessanii edit gochuudhaaf garuu maal gootu tokko viidiyoo keessanii kana irratti kilik gochuudhaani istaayilii kana keessaa dhuftanii istaayilii barbaadan filachuu dandeessu. Template jechuudha. Kunoora templateota baay'ee jiru. Templateonni ofiisaal kaapkatiin isinii dhiyeessu. Isin kana keessaa dhuftanii template barbaadan kana keessaa filachuu dandeessu jechuudha. Istaayilii barreeffamni keessan ittiin deemu jechuudha template jechuudha. Kana keessa filannoodhaaf iyyuu sirra kisa baay'isee kana sitti tolu kana keessaa filachuu dandeessu. Meestii kana yoo filadhee ka'een right godha. Akkuma argitan barreeffama jala muraa jechuudha. Baay'ee agas mara na gammachiisaan jiru garuu barreeffama jala muraa deema jijjiiruu dandeenya kana jechuudha. Okay. Saayiziin isaa baay'ee gurguddatee jira waan ta'eef saayizii isaa kunni kana tokkitti masaa edit gootu isin baay'isee kan isinirraa eegamu warra kaanii walqixa tokkitti gaafa edit gootanii jettanii walqixa isin sirreessaa jechuudha. Saayizii isaa jechuudha. Kun olaa barreeffamee keessaa keessa deemaa garuu tempileetitti hin jaallanne waan ta'eef gara tempileetiin daganaa dhannee maal goona tempileetii nutti tolu isti kan kaaleerii nu jijjiiru kana filannaa. Kanaa booda raayit goona. Innis hin ta'u qo'iski. Isti isa kana filannu. Ishee kana filannee tempileetii kaaleerii jijjiiraa deema. Akkuma isin haasaa deemtanii kaaleerii barreeffama keessanii laakkeetti afaan keessan duukaa jijjiiraa deemaa jechuudha. This is the best. Kun baay'ee bareedduudha. Wow. Kun baay'ee bareedduudha. Kaaleeriin isaa baay'ee mul'atu malee baay'ee bareedduudha jechuudha. Ilaa kun oolaa. Active isin duukaa jijjiira jechuudha. Excellent. Garuu yoo ilaaltanitu ta'e wanni nuyi haasofnu afaan Oromootiin waanta ta'eef barreeffama afaan Oromoo seeraan barreessee jiru isa edit gochuudhaaf maal goona? Gara jalqabaa kanatti deebineet tokko sarratti kilik gooneet edit caption kan jedhu jala kanarra jira. Edit caption gaafa jennu haala kanaan captionoota keenya barreeffamoota keenya nuuf fidaa jechuudha zirziriidhaan waan isin dhibu. Asii dhuftanii barreeffami keessan afaan keessanii fakkeenyaaf akkuma jedhee jedhamanii fakkeenyaaf akkam jirtuun jedha akkam Yusuf jedhee barreessee akkuma Yusuf jedhee barreessee akkuma Yusuf otoo hin taane akkam jirtuun jedhan akkam jirtuutti deebistu. Asii dhuftanii barreeffama keessanii edit gootu jechuudha. Caption keessanii tokko isaa akkam jirtu daawwattoota keenya jettanii barreessuu ishee kana. Akkam jirtu isti hunda isaa otoo hin taane ishee kana edit godheen isin agarsiisa. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo.
tekstii walirraa buteera kabajamoo asitti oon tokko barbaachisti. Ani Addaamuudha jedhama jire. Ani Addaamuudha. Ilaala akka warra sodaa Addaamuudha jedha. Addaamuudha. Addaamuudha jettu kana booda isa taanus isa sadaffaas isa arfaffaas walii haa'uunuu edit gochuu dandeessu. Kana booda kana fakkaataa jechuudha lafa barreeffama keessan. Very nice. Kana fakkaata jechuudha. CapCut irratti caption hojjechuun kana fakkaata. Kutaa taanuun waan gara biraa qabannee hanga isinii deebinutti nagaan naa turaan isin jedha. Kan isinirraa eegamu nu daawwachuudha. Akkasumallee kutaa gara biraan akka daddafee si qaqqabuuf subscribe gochuun dagatinaa isin jedha. Maatii keenya ta'a. Yeroo teknooloojiiti. Have a nice day.